ibsa dhaabbanni basaastummaa Ameerikaa CIA'n argadhe jedheen pireezidaantiin Vladimir Putin fayyaan isaanii sababa yeroof ifa hin ta'iniin yaalarra akka jiran ibsee jira. Pireezidaanti Vladimir Putin fayyaa isaanii ilaalchisee yeroo ammaatti haala yaaddessaarra akka jiran kan ibse CIA'n waraana Ukraine irratti bananiin akka yaadan firii boonsaa fiduu dhabuu isaaniitiin ta'uu akka malu ibsaniiru. Gama Ruusiyaatiin garuu dubbiin kun haqa akka hin ta'inii fi pireezidaantichi fayyaa guutuu irratti akka argaman ibsaniiru. Waraanni isaan akka salphaatti tilmaamanii guyyaa 2 fi 3tti Ukraine harkatti dhuunfachuuf yaadan torbaan 3 gara magaalaa guddittii Ukraine seenuu dhabuu isaaniitiin ta'uu akka hin oolle ibsaniiru. Haa ta'u malee ammas dalagaa irratti akka argaman kan himan yommuu ta'u kun akka jirutti ta'e pireezidaantiin Vladimir Putin pireezidaantii Turkii Tayyip Erdogan wajjin marii bilbilaan taasisan irratti kan dhaggeeffatan dubbii himaan Turkii akka jedhanitti fayyaan isaanii haala nagaa irra kan jiru akka fakkaatuu fi haasaa idilee ta'e dubbataa akka turan ragaa bahaniiru. Haasaa kanarrattis haala dhaabbinsa lola biyyoota lamaan gidduutti jiru irratti mari'ataniiru. Kana irrattis Ruusiyaan Ukraine garee NATO keessaa akka baatu afaan Ruusiyaa Ukraine keessatti akka kabajamu Ukraine waraana akka hiikkattu itti dabalatees seerri naazizim akka dhaabbatu akka feetu ibsitee jirti. Pireezidaantiin Erdogan akka dubbatanitti kana gammaatti waliigalteedhaaf dhiyaatan salphaa ta'anis inni yaaddessaan ammoo gaafii pireezidaantiin Putin pireezidaantii Ukraine kan ta'an Zelenskiy wajjin teennee haasa'uu qabna jedhanii akka ta'e himaniiru. Kanaanis haasaa kana irratti yaadni biyyoota lameen kana akka walii hin galle godhu jedhanii yaaddaan baay'een akka jiru ibsanii osoo walii galaniiyyuu biyyoota lamaan kana gidduutti haala salphaan nageenya uumuun akka ulfaatu ibsaniiru. Miidiyaaleen baay'een oduu haala fayyaa Putin irratti baheen wal qabate yaada mataa isaanii akka kennaa turan BBC'n ibseera.